Palestine! Free Palestine! Har'a Kibxata Adoolessa 2026 addunyaan taatee seena-qabeessa dhageessee jirti. Dhugaan uummataa cunqurfamee Falasxiin shirrii fi weerarri Israa'el guutummaatti kufee jira. Leenjisaan Ispoortii garee biyyaalessaa Masrii Husaam Hasan irratti ba'ee alaabaa Falasxiin ol kaasee erga mirmirsee booda Himata Israa'el irratti bantee hordofuun FIFA'n ifatti alaabaa Falasxiin mirmirsuun seera FIFA'n cabsu jechuun labse. FIFA'n akkamitti eeyyamee iccitii isaa qabannee jirra. Baroonni beekamaan Britain The Economist dhugaa qaanessaa tokko saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti Israa'el hariiroo Turkii wajjin qabdu akka qocolloo siyaasaa idileetti ilaaluu dhiistee jirti. Amma waajjiraalee iccitii Tel Aviv fi Mosaad keessatti Turkiin akka diina jiraachuu fi dhabamuutti galmooftee jirti. Gabaasni tika basaasummaa Israa'el akka saaxileetti namichi baha giddugaleessaa keessatti Israa'eliif balaa fi sodaa isa guddaa jedhamee farrajame ministeera dhimma alaa Turkii Haakaan Fiidaanidha. Maaliif namichi kun onnee Israa'el rifaasisee iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Gama kaaniin guyyaa har'aa addunyaan ija ishee gara magaalaa guddittii Ankaraatti naannessitee jirti. Kun waraana kaaba Atlaantik NATO'n inni waggoota 75f gooftummaa warra dhiyaa tiksaa ture yeroo ammaa kana dhiphina shakkii fi gaaffii jiraachuu fi dhabamuu keessaa seenuun walgahii seena-qabeessaa Ankaraatti geggeessuuf jira. Turkiin akkamitti walgahii kana keessummeessiti bal'inaan ni dhageessu. Wiirtuun oduu Chaayinaa dooniin bishaan jalaa Niwukilaraa waraana humna galaanaa Chaayinaa Misaa'ela baalaastikii ardii qaxxaamuruun kan mataa waraanaa jabaa baatee fageenya fagoorraa dhukaasuun garbaa Paasifiik keessatti galma isaa qulqullinaan rukuteera jechuun labse. Maaliif misaa'illi kun addunyaa keessattuu Ameerikaa dhiphisee iccitii meeshaa kana keessa jiru yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin kubbaa miilaa addunyaa inni yeroo baay'ee ispoortiin siyaasarraa bilisaa jedhamee faarfamuun dambalii miiraa jibbiinsaa fi dhugaa dhooftu tokkoof dirreetee jira. Waraanni baha giddugaleessaa inni dhiigaa fi aara boombii Israa'eliin haguugamee ture daangaa dachee cabsee onnee dirree ispoortiitti ce'ee jira. Har'a addunyaan taatee seena-qabeessaa dhageessee dhugaan uummata Falasxiin shirrii fi weerarri Israa'el guutummaatti kufee jira. Wanti hundi kan eegale tapha waancaa addunyaa keessatti yeroo gareen biyyaalessaa Masrii injifannoo seena-qabeessaa Awustiraaliyaa irratti galmeessee ture. Erga taphichi xumuramee booda leenjisaan ispoortii garee biyyaalessaa Masrii Husaam Hasan hojii gootummaa onnee addunyaa raasu tokko raawwate. Inni dirreetti ba'ee alaabaa Falasxiin ol kaasee mirmirsee injifannoon kun uummata Falasxiin isa cunqurfamaa fi dhiigaa jiruu fi haaloo baafachuuf haa ta'u jechuun ifatti labse. Sekoondii muraasa keessatti suuraan sun addunyaa waliin ga'e. Garuu ija Israa'eliif alaabaan sun akka misaa'ila baalaastikii kan dhoosu ture. Israa'el isheen teeknooloojiidhaan Gazaa daara gochaa jirtu alaabaa tokko dirree kubbaa miilaa irratti argiteen dhiphinaan maraatti. Hatattamaan duula dippiloomaasii fi miidiyaa banuun Hossam Hassan siyaasa ispoortiitti makeera inni shororkeessummaa jajjabeessaa jira. FIFA'n isa adabuu qaba jechuun iyyite. Garuu mufii Israa'el kanarratti deebiin FIFA irraa dhufee bakka onnee Tel Aviv cabsu ture. FIFA'n inni yeroo baay'ee dhiibbaa warra dhiyaatiif jilbeenfatu dhimma kanarratti murtii seena-qabeessaa fi haqummaa qabu labse. Dhaabbanni kubbaa miilaa Falasxiin miseensa guutuu fi seera-qabeessaa FIFA'ti. Kanaafuu taphataan yookaan ajajaan kamiyyuu alaabaa biyya miseensaa FIFA taatee dirree irratti mirmirsuun isaa mirga guutuudhaan seera ispoortii kamiyyuu hin cabsu. Kuni Israa'eliif kasaaraa dippiloomaasii isa dhumaati. Israa'el isheen Falasxiin biyya miti alaabaan isaanii akka hin mul'anne uggura jechuun adattu waraqaa seeraa addunyaatiin salphattee jirti. FIFA'n ijaarsa Israa'el guddittii fi ajandaa uummata Falasxiin kaartaa raaquu guutummaatti fashaleessee jira. Kuni injifannoo alaabaa qofa osoo hin taane injifannoo jiraachuu fi seenaa saba cunqurfameeti. Walumaa galatti taateen alaabaa Falasxiin kun waancaa addunyaa dorgommii kubbaa miilaarraa gara madaallii haqummaa fi dhugaatti jijjiiree jira. Israa'el isheen misaa'ila Ameerikaa fi Tiraampiin da'oo godhattee uummata balleessuuf yaaltu har'a waltajjii addunyaa irratti alaabaa tokkoon jilbeenfachiifamtee jirti.
FIFA'n ulaagaa Israa'el cabsuun isaa deeggartoonni Israa'el ammallee of tolummaa fi haguuggii sobaa isaanii waliin dhoqqee keessatti akka of awwaalan taasisee jira. Addunyaan amma alaabaan Falasxiin inni Israa'el daaraa gochuuf dhamaatu akkamitti sirna waraanaa fi siyaasa addunyaa cabsee madaallii haaraa uumaa akka jiru ija ajaa'ibsiifannaan hordofaa jirti. Barruun beekamaan Britain The Economist dhugaa qaanessaa fi dhokataa tokko saaxilee jira. Gabaasa kanaatti Israa'el hariiroo Turkii wajjin qabdu akka qocolloo siyaasaa idileetti ilaaluu dhiisteetti amma waajjiraalee iccitii Tel Aviv fi Mosaad keessatti Turkiin akka diina jiraachuu fi dhabamuutti galmooftee jirti. Israa'el Turkiin diina hubataa abshaalaa fi madaallii addunyaa garagalchuu danda'u ta'uusaa amanuun fudhattee jirti. Wanti hunda caalaa onnee Israa'el cabsee garuu maqaa biyyaa qofa miti, maqaa nama tokkooti. Gabaasni tika basaasummaa Israa'el akka saaxileetti namichi baa giddu galeessaa keessatti Israa'eliif balaa fi sodaa isa guddaa jedhamee farrajame ministeera dhimma alaa Turkii Haakaan Fiidaanidha. Mee Haakaan Fiidaan eenyu? Maaliif Israa'el akkasitti isa sodaatti? Haakaan Fiidaan dippiloomatii idilee uffata suufii uffatu qofa miti. Inni waggoota 13 bara 2010 kaasee hanga 2023 hoogganaa dhaabbata basaasummaa biyyaalessaa Turkii MIT ta'ee tajaajile. Inni gameessa basaasummaati. Haakaan Fiidaan iccitii dachee baa giddu galeessaa akkuma harka isaa keessa jirutti beekama. Wanti hundaa ol Israa'elin dhiphisee hariiroo cimaa fi dhokataa Haakaan Fiidaan Teheraan wajjin qabudha. Israa'el namichi kun sammuu waraanaa fi basaasummaa Turkii qabatee onnee faarsotaa wajjin walitti hidhee shira nuti eegne nuuf xaxaa jira jechuun sodaatti. Haakaan Fiidaan dirree waraanaa osoo hin taane minjaala siyaasaa irratti Israa'elin qullaa dhaabaa jira. Gama biraatiin shiraa fi wal'aansoo masaraa White House keessatti deemaa jiru haa ilaallu. Benyamin Netanyahuun muummichi ministeera Israa'el dhiphina maraatummaa keessa seenee jira. Sababiin isaa pireezidaantiin Doonaald Tiraamp fi pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogan lachummaa dhuunfaa isaanii haalaan cimsaa waan dhufaniif wanti onnee Netanyahu yaaddeessu haasawa Tiraamp dhiyeenya kana dubbatedha. Tiraamp kufaatiin mootummaa Bashaar al-Assad Siiriyaa keessatti mudatee guutummaatti bu'aa fi hojii Erdoganitti jechuun ifatti labse. Dabalataan sodaan inni xumuraa Tel Aviv irraa jiru asitti dhufa. Innis dhimma xiyyaaraa F-35dha. Turkiin kanaan dura piroojeektii xiyyaaraa F-35 keessaa dhiibamtee ari'amtee turte. Amma garuu michummaa Tiraamp fi Erdogan kanaan Ameerikaan xiyyaarota F-35 Turkiif gurguruuf deebitee yaadaa jirti. Yoo Turkiin xiyyaara kana argatte dabalataan xiyyaara ofii ishee dhaloota shanaffaa kaaniin oomishachaa fi diroonota akka K2 fi Seeverii Siniikiin qabaatte gooftummaan qilleensa Israa'el guutummaatti awwaalame jechuudha. Mi'ammaa dirree waraanaa fi morkii lafarraa biyyoota kana lamaan gidduu jiru haa ilaallu. Morkiin kun waraana jechoota irra darbee lola lafee cabsuutti ce'ee jira. Dirree Siiriyaa fi galaana baha Meeditiraaniyaanii dabalatee biyyoon dippiloomaasii wanti hunda caalaa Netanyahu hafuura kutuu sochii dippiloomaasii Haakaan Fiidaaniiti. Turkiin irraa Ameerikaa fi Iraan gidduutti jaarsa nagaa taatee of dhiyeessitee jirti. Kana qofa miti, Turkiin sirna eegumsa naannoo isa guddaa ijaaruuf fiigaa jirti. Biyyoota akka Masrii, Saudi Arabiyaa fi Paakistaan ofitti qabuun gamtaa kakuu Islaamaa ijaaraa jirti. Yoo kakuun kun ijaaramee Israa'el baa giddu galeessaa keessatti guutummaatti kophaa ishee haftee dhoqqee keessatti hudhamti. Guyyaa Kibxata Adoolessa 7 2026 addunyaan ija ishee gara magaalaa guddittii Ankaraatti naannessitee jirti. Kakuun waraana kaaba Atlaantik NATO inni waggoota 75f gooftummaa warra dhiyaa tiksaa ture. Yeroo ammaa kana dhiphina shakkii fi gaaffii jiraachuu fi dhabamuu keessa seenee walgahii seena-qabeessaa gaggeessaa jira. Mee morkii NATO kana bal'inaan haa ilaallu. Jalqaba irratti maaliif walgahiin NATO kun adda ta'e? Yeroo baay'ee walgahiin NATO tokkummaa fi jaalala warra dhiyaa mul'isa ture. Har'a garuu Ankaraa keessatti qilleensi bubbisuun qilleensa morkii aarii fi waltuffiiti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi waraana Iraan keessatti Awurooppaan naganteetti loltoota 5,000 Jarman keessaa nan baasa jechuun doorsisee ture. Har'a ija jabaatee minjaala sanarra ta'a. Tiraamp kasaaraa waraanaa Iraan kana uwwifachuuf dhiibbaa dinagdee cimaa Awurooppaa irratti fidaa jira. Ulaagaan isaa inni guddaan Awurooppaan nageenya ishee ofii isheetii haa eeggattu. Hajata waraanaa 500 akka baasu nan dirqisiisa kan jedhudha. Kun Awurooppaadhaaf ba'aa ulfaataadha. Awurooppaan yookaan NATO'n yeroo ammaa dhiphina lamaan hudhamtee jirti. Gama tokkoon waraana Yuukireen isa Raashiyaan dhiksaa jirtu. Gama kaaniin ammoo sodaa Ameerikaan eegumsa ishee kaasuu dandeessii jedhudha. Qiyyiin Awurooppaa Tiraampiin qabbaneessuuf jecha bara 2026 keessa qofa baajata ittisaa keenya doolaara biliyoona 139tti guddifneerra jechuun waraqaa ragaa dhiyeessuuf qophaa'anii jiru. Dabalataan Yuukireeniif gargaarsa waraanaa yuuroo biliyoona 70 akka kennan waadaa galanii jiru.
Tiraamp garuu akka kanaan dura deeggarsa maallaqa kennaa jedhamee eegamu. Inni anaaf hojjechaa ofii keessanii of eegaa jechaa jira. Madaallii addunyaa keessatti kufaatii kakuu warra dhiyaa kanaa agarsiisa. Mi'amma dhimma biyya keessummeessituu Turkii haa ilaallu. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan walga'ii kanaan akka piroojeektii agarsiisaa humnaatti fayyadamaa jira. Yeroo warri dhiyaa waraana abbaa giddu galeessaa keessatti kasaaranii dhoqqee keessa jiranitti Turkiin ammoo gooftaa teekinooloojii waraanaa taateen as baatee jirti. Erdogan walga'ii kanarratti diroonota, misaa'elotaa fi gaachana sibiilaa isaa addunyaatti gurgurachuuf waltajjii banee jira. Erdogan dhimma lamaaf walga'ii kana madaallii ofiif oolfachuu barbaada. Tokkoffaan dhimma xiyyaaraa F-35ti. Turkiin kanaan dura Ameerikaadhaan piroojeektii kana keessaa ari'amtee turte. Amma Erdogan dhiibbaa Tiraampiif madaallii haaraa fayyadamee xiyyaara kana deebisee argachuu fi uggura dinagdee Ameerikaarraa kaasisuuf Tiraamp dhiphisaa jira. Lammaffaan sirna ittisaa Awurooppaati. Erdogan Awurooppaan keessattuu Faransaay fi Xaaliyaan waliin waliigaltee sirna ittisaa Misaa'ela kana xumuruuf ija babaasaa jira. Turkiin ammoo biyya meeshaa kadhattuu osoo hin taane biyya warra dhiyaa wajjin walqixxaattee daldaltu taatee jirti. Garuu wanti hunda caalaa walga'ii Ankaraa kanaa afuura kutuuf deemu dhimma Iraanii fi ulaa Hormuziiti. Tiraamp waraana dheekkamsa seenaa keessatti Misaa'ela Iraan dhabamsiisuu dadhabee yeroo qaanii hariisaa Awurooppaatti ba'aa ture. Awurooppaan yoo nuti Ameerikaa gargaarree Iraan bobaa keenya kuttee nu beelessitii sodaa jedhuun Tiraampiin qofaa isaa dhaabdee har'a hooggantoonni NATO dhiphina Tiraamp kanaa haguuguuf jecha waraqaa xumuraa irratti Iraan boombii Niwukilaraa gonkumaa qabaachuu hin qabdu, ulaa Hormuzis daldalaaf bilisa gochuu qabdi jedhanii ibsa laafaa kennuuf qophaa'anii jiru. Kuni dippiloomaasii sobaati. Iraan misaa'ela ishee 70 qabattee yuuraaniimii 60 gaara qottoo jala dhoksitee yeroo seeqaa isaan ilaaltu. NATO'n ammoo waraqaa irratti ajaja kenna. Walumaa galatti yaa'in NATO inni Ankaraa kun walga'ii tokkummaa dhiyaa osoo hin taane walga'ii sodaa fi kasaaraa uwwifachuuti. Ameerikaan isheen waggootaaf gooftaa addunyaa turte har'a madaallii waraanaa giddu galeessaa fi Eeshiyaa keessatti kasaarte. Humna ishee hir'iftee ba'aa ishee Awurooppaatti fe'uuf dhamaa jirti. Turkiin ammoo kasaaraa dhiyaa kanaa akka carraatti fayyadamuun Empaayeraa Osmaaniyyaa teekinooloojiidhaan deebistee ijaaruuf daldala waraanaa banattee jirti. Samiin Eeshiyaa ba'aa fi garba Paasifiik inni yeroo baay'ee murkii dinagdee fi dippiloomaasii dhiiga hin qabneen haguugamee ture. Har'a dambalii waraanaa isa hunda caalaa sodaachisaa fi madaallii addunyaa garagalchuu tokkoof dammaqee jira. Har'a addunyaan labsii xiinsammuu waraanaa isaa waraana addunyaa sadaffaa fiduu danda'u ijaan argiteetti. Beetaba teekinooloojii Niwukilaraa fi dho'insa madaallii addunyaa kanaa haa ilaallu. Wanti hundi kan eegalee oduu salphaa fakkaatu garuu onni addunyaa raasuun ture. Wiirtuun oduu Chaayinaa dooneen bishaan jalaa Niwukilaraa waraana humna galaanaa Chaayinaa misaa'ela baalaastikii ardii qaxxaamuru kan mataa waraanaa jabaatee baatuun fageenyaa fagoorraa dhukaasuun garba Paasifiik keessatti galma isaa qulqullinaan rukuteera jechuun labse. Chaayinaan shaakala idilee jettee moggaasus addunyaan dhiyaa garuu dho'insa boombii dhugaa caalaa roomitee jirti. Maaliif misaa'illi kun addunyaa keessattuu Ameerikaa dhiphisee iccitiin isaa meeshaa kana keessa jira. Kuni misaa'ila idilee lafarraa dhukoo miti inni submarine launched ballistic misaa'ilidha. Kana jechuun diroonii bishaan jalaa Niwukilaraa Chaayinaa ijaaraa darii fi saatalaaytii Ameerikaa jalaa dhokatee galaana Paasifiik keessa seenee qarqara daangaa Ameerikaatti dhiyaatee daqiiqaa muraasa keessatti boombii Niwukilaraa gara Waashingten yookaan Los Aanjelesitti furguggisuuf dandeettii qabaachuu isaati. Ameerikaan kan ofirraa ittisu yookaan dursitee rukutuu gonkumaa dandeessu. Kuni Chaayinaan madaallii badiisa waloo Ameerikaa wajjin guutummaatti mirkaneeffachuu ishee agarsiisa. Mee asirratti deebi'ee biyyoota naannoo fi dhiphina isaanii haa ilaallu. Biyyoonni sadii Jaapaan, Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand battaluma sana sagalee aarii fi naasuu dhageessan. Jaapaan isheen hunda caalaa aarsee ministeerri ittisaa fi dhimma alaa ishee ibsa ariifachiisaa baaseen misaa'illi Chaayinaa kun samii Jaapaan qaxxaamuree darbeera. Kuni abbaa biyyummaa keenya sarbuu fi balaa nageenyaa biyyaalessaatti jedhan. Jaapaan isheen eegumsa Ameerikaa jala jirtu har'a morma ishee jalatti misaa'ila Chaayinaa argitee dhiphatteetti. Awustiraaliyaa fi Niwuziilaandis kuni tasgabbii naannoo jeequudha jechuun balaaleffatan. Garuu gaaffiin tarsiimawaa inni guddaan asitti kaa'ama. Maaliif Chaayinaan yeroo kana filattee kuni carraa alaata? Gonkumaa waraanaa fi dippiloomaasii keessatti carraa wanti jedhamu hin jiru. Misaa'illi kun kan dhuke sa'aatiilee muraasa qofa booda erga Awustiraaliyaan biyya odolaa Paasifiik Fiijii wajjin waliigaltee waraanaa fi eegumsaa mallatteessiteetti. Chaayinaan galaana Paasifiik kibbaa keessatti dhiibbaa ishee babal'ifachaa jirti. Awustiraaliyaan kan Ameerikaan deeggaramte ammoo karaa ishee cufuuf wixxifachaa jirti. Chaayinaan misaa'ila kana dhukaasuun ishee Awustiraaliyaa fi Fiijiif ergaa jabaa dabarsuu isheeti. Waraqaan waliigaltee keessan misaa'ila koo kanarraa isin hin baraaru. Paasifiik kana anatu to'ata.
amame ija keenya gara Waashingitanitti hanaannessinu. Pireezidaantiin Tiraamp fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dhiphinaan maratanii Chaayinaan ariitiidhaan kuusaa niwukilaraa ishee dabalaa jirti. Kun addunyaaf balaadha. Nuti niwukilaraa hir'isuuf yeroo carraaqnu isaan ammoo faallaa kana deemu jechuun iyyatan. Ameerikaan kottaa marii meeshaa waraanaa daangessuun hiikoonaa jechuun Chaayinaa fi Raashiyaa kadhachaa jirti. Garuu dhugaan lafa jiru maal ture? Namichi wal dhabdee kana bobeessaa jiru isuma pireezidaantii Tiraampiidha. Tiraamp onkololeessaa bara 2025 keessa Ameerikaan waggaa 33 booda yaalii boombii niwukilaraa dachee jalatti deebistee ni eegalti jechuun of tuulummaadhaan lallabee ture. Sababiin isaa Raashiyaa fi Chaayinaatu dhoksaatti yaalaa jira jechuun uummata goomsuuf yaalus Chaayinaan deebii kana bishaan jalaan misaa'ela guutuu furguggistee itti agarsiiste yaalii geggeessuu feetu kunoo nuti eegalleerra jetti. Dabalataan waliigalteen New Start inni Ameerikaa fi Raashiyaa gidduu jiru erga dhumee booda addunyaan amma guutummaatti dorgommii meeshaa niwukilaraa isa dhorkaa hin qabne keessa seentee jirti. Walumaa galatti taateen kun madaallii addunyaa guutummaatti garagaluu isaa ragaa ba'a. Ameerikaan abbaa giddugaleessaa keessatti Iraaniin jilbeenfachiisuu dadhabdee yeroo jirtu ba'a fagootti immoo Chaayinaan misaa'ila ardii qaxxaamuru dhukaasee bishaan Paasifiik irratti anatu gooftaadha jechuun of agarsiisaa jirti. Tiraamp nuti jabaadha jedhee ololus addunyaan amma dhugaa dhooftu tokko barattee jirti. Empaayirii warra dhiyaa qullaa dhaabbatee jira. Teekinooloojiin doolaraa biiliyoonaan ijaaramee ija jabina faarsotaa fi jawwee sibiilaa Chaayinaa dura dhaabbachuu dadhabee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.